akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqaba irratti godina Shawaa Lixaa Aanaa Abunaa Gindabarat ganda Duggumaa Kibbiitti guyyaa dheengaddaa haleelaan diroonii uummata nagaa irratti raawwatamu waboon hime. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii haleelaan kun raawwatamuun dura waboon naannicha keessa socho'u ganda Dabaqaa fi Kaabbii Jaamutti waraana mootummaa irratti injifannoo galmeessaa turuu eere. Sambooda helikooftara reeffa kaasuuf gara Abunaa Gindabarat dhufe hordofuun gaafa barii itti aanu haleelaan qilleensarraa hawaasa nagaa irratti raawwatamuun lubbuun namoota nagaa baay'ee dabree jira jaani. Haleellaa kana baqachuun hawaasni nagaa holqaa fi bosona keessatti gaaga'amaa jiraachuutu addeeffame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hawaasni gandoota aanaa amuruu adda addaarraa humnoota shororkeessitoota faannoo Amaaraatiin buqqaafaman rakkoo hamtuu keessa jiraachuun dhagahame. Jiraattonni har'a yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan. Jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa amuruu keessaa buqqaafaman baay'inaan naannawa magaalaa Agamsaa qubatan jiru. Jiraattonni kunneen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gadadoo jireenya hamaaf kan saaxilaman tahuu dubbatu. Jiraattonni kun mana kireeffatan. Kabajamtootaaf hordoftoota YouTube chaanaala keenyaa kan taatan warri YouTube chaanaala kanaaf haaraa taatan YouTube chaanaala kana subscribe godhuudhaan maatii chaanaala keenyaa ta'a isiniin jenna. Oduulee guyyaa har'aan tanaa keessaa qabannee isiniif dhufne Jaal Daawud Ibsaa hidhaa dhaabbii hidhaa mana isaa keessa ture irraa gadhiifaman. Akkuma beekamu Jaal Daawud Ibsaa gadhiifamuudhaan Finfinnee galee jira. Jaal Daawud Ibsaa hidhaa dhaabbii irraa gallakkifamee jira. Egaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Oduu ammaan tanaa qabannee isiniif dhufne walitti aansuudhaan isiniif tararsina. Guyyaa har'aan tanaa waraanni sirna faashistaa PP qeerroo tokkoo fi manguddoo birmannaa deeman rasaasaan rukutuun ajjeesuun lola uummataas saaman. Rasaasaan rukutuun ajjeesuun lola uummataas saaman. Mootummaan afaan qawwee warraaqsa uummata Oromoo ukkaamsuuf lafaa sosso'ee hundatti ilmaan Oromoo akka diina daangaa darbee dhufetti ajjeesuu jiran gochi badii isaa kanaa itti fufuun kaleessa Bitootessa 12/2022 ganama godina Bahaa Wallaggaa ona Kiraamuu ganda caffee godina bakka Addanoolee jedhamutti ilmaan Oromoo lama ajjeesan.